Ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kuni Oromoo Ispoortiidha. Odesaalee Ispoortii Bitootessa 27 2025 maddeen garaa garaa irraa isiniif qindeessine qabannee dhiyaannee jirra nu faana tura. Toomaas Muular taphataan sarara gidduu fuulduraa kan ta'e Toomaas Muular garee isaa Bayern Munich irraa gara garee Major League Soccer Ameerikaatti deemee taphachuu akka barbaadu ibsee jira. Taphatichi yeroo Bayern Munich irraa deemu kubbaa miilaa irraa soorama dibaha jedhamee dubbatamaa turuunsaas ni yaadatama. Taphataa dinqisiisaan ganna 35 lammii Jarmanii kuni garee biyya Austraaliyaa Sydney Football Clubidhaanis barbaadamaa jiraachuun isaa ibsamee jira. Akkasumas geeba Champions League Awurooppaa 2 Bundesliga Jarmanii 13 fi geeba addunyaa biyyoolessaa FIFAan 2014 qopheesse garee biyyoolessaa isaa waliin kan injifachuu danda'e Toomaas Muular walumaa galatti turtii isaa Baavaariyaanotaa waliin waggaa 17 godhe keessatti geeba 33 injifachuu danda'ee jira. Gareen biyya Saudi Arabiyaa Al Naasir taphataa ganna 25 Chelsea kan ta'e Joao Felix gara Riyaaditti fiduudhaaf mariirra akka jiran ibsamee jira. Taphataan sarara gidduu fuulduraa fi sarara fuulduraa lammii Poorchugaal kuni barana Chelsea irraa gama Xaaliyaanitti liqiidhaan deemuudhaan AC Milaaniif taphataa turuunsaa ni yaadatama. Joao Felix yoo jijjiirran isaa gara Saudi Arabiyaa kuni milkaa'e ilma biyya isaa kan ta'e Cristiano Ronaldo waliin carraa waliin taphachuu ni argata. Bayern Munich taphataa sarara fuulduraa Liverpool Luis Diaz bitachuudhaaf caalbaasii yeroo sadaffaadhaaf dhiyeessuudhaaf akka qophaa'aa jiran ibsamee jira. Kanaan duratti gatii isaan taphaticha bitachuudhaaf Liverpooliif dhiyeessan yeroo lama kan jalaa kuffifame Bayern Munich amma yeroo sadaffaadhaaf caalbaasii isa duraanii irra caalu akka dhiyeessuudhaaf qophaa'aa jiranii fi gareen lamaan marii gaarii irra akka jiran ibsamee jira. Gama biraatiin taphatichi garee isaa Liverpool waliin tapha waldorgommii dura taasifamuuf gara Hong Kongitti osoo hin imalin hafuusaa garichi beeksisee jira. Barceelonaan lakkoofsa seenaa qabeessa kan ta'e lakkoofsa 10 Laamin Yaamaaliif kennuu isaanii har'a ifatti beeksisanii jiru. Erga Lionel Messiin Barcelona gadhiiseen booda Ansu Fatiidhaan uffatamaa kan ture lakkoofsi 10 amma ammoo taphataa sarara mirgaa fi fuulduraa dinqisiisaa ganna 18 kan ta'e Laamin Yaamaal fudhatee jira. Kanaan dura taphattoonni akka Diego Maradona, Rivaldo, Ronaldinho fi Lionel Messiin lakkoofsa 10 uffachuudhaan Barcelonaadhaaf seenaa dalaguun isaanii ni yaadatama. Egaan hordoftoota keenya Odesaaleen Ispoortii maddeen garaa garaa irraa isiniif qindeessine har'aaf kanuma yeroo gaarii.